Hi guys, akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani nagaa kooti, galata Rabbii. Egaa guyyaa irraa viidiyoo tokko qabadeen dhufee jira. Barattoota kutaa 12ffaatiif barattoota kutaa 12ffaa bara 2018 qormaata biyyoolessaatiif qophii irra jiran hunda kan ilaallatudha. Egaa viidiyoon kunis maal of keessatti kan hammatudha? Gaafii barattoota baay'ee kan ta'e guyyaan qormaata kutaa 12ffaa bara 2018 itti kennamu yoomii jettanii kan nu gaafachaa turtan. Har'a ibsa ministeerri barnootaa kanneen bu'uura godhachuudhaan deebisaa kan isiniif deebifnu ta'a. Hanga dhuma qophii teenyaatti nu waliin tura. Akkasuma YouTube chaanala keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa isiniin jenna. Hanga dhuma qophii teenyaatti nu waliin tura isiniin jenna. Okay, ministeerri barnootaa guyyaa irraa ibsa kanneen jira. Tajaajila madaallii barnootaa fi qormaata xumura barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 12ffaa guyyaan itti kennamu qormaatichi waxabajjii 24 ji'a 4ffaa guyyaa 24 hanga adoolessa 17 yookaanuu ji'a 11ffaa guyyaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan kennamu ta'uu ministeerri barnootaa ibsee jira. Egaa kana beektanii barattoonni qophii barbaachisu hunda gootanii qophii xumurtanii akka eegdan asumaan isin beeksifna. Milkaa'aa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.